sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Muddee 22 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma beekamu jalqaba irratti oduu karaa jaalmichuu sabaa isin biraan gahuun sagantaa keenya guyyaa har'aa eegalla. Itti aansuun barruu haala yeroo irratti qindaa'e jaalbiftuu galgaloo isiniif dhiyeessiti. Wallee warraaqsaas ni qabna. Kan isin keessummeessu ani Burkuteessaa Diinaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Maqaa Command Post jedhu sababeeffachuun hiraarsaan mootummaan garboonfataa uummata Oromoo irraan gahaa jiru jabaachuu maddeen keenya bakkoota garaa garaa gabaasan. Kanumaan walqabatees godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nagalleetti humnoonni waraanaa Command Post mootummaa wayyaanee namoota hedduu adamsanii hidhuu bira darbanii ajjeesuu irratti fuulleffatanii jiraachuu maddeen achirraa gabaasan. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu kan amaleeffatan humnoonni waraanaa kunniin jiraataa aanaa Arsii Nagallee kan ta'e nama maqaan isaa Kadir Bushaa jedhamu ajjeesuu isaanis qeerroon aanaa sanaa himaniiru. Magaalaa kana keessatti konkolaatonni tikaa 3 uummata magaalittii gara mana hidhaa Sanqallee fi Xolleetti osoo guuraa jiranii humni ittisa uummataan magaalaa Giinci keessatti barbadaa'anii akka jiranis himamee jira. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatti akkasumas godina Arsii aanaa Martii keessatti labsii yeroo muddamaan wal qabatee hidhamtoonni mootummaa dararaa, hidhaa, reebichaa fi saamicha gita hin qabne nurratti raawwataa jiru jechuun jiraattonni naannoo sanaa himan. Bulchaan aanaa Martii gama isaaniitiin uummanni misoomarra jira. Kanneen badii dalagan immoo olaantummaa seeraa jalatti adabaa jirra malee wanti seeraan alaa raawwatan hin jiru jechuun gantummaa isaa ifatti mul'isuun olola sobaa hafarsaa jiraachuun isaa dhaga'ame. Godina Harargee Bahaa aanaa Miidhagaa Lolaatti wayyaaneen jiraattota hiitee dhukkuba garaa garaatiif saaxiltee akka malee rakkisaa jiraachuun himame. Aanuma kanatti namoota duraan jalee Oppidoo ta'anii uummata cuucaa turan kanneen garaaf jedhanii saba ofii gurguran ergamtoonni wayyaanes galata dhabuun Command Postiin aangoo irraa buufamanii hidhamuun dhaga'ame. Qeerroon aanichaas kun Oppidoo warreen hafaniif barumsa haa ta'u jechuun dhaamataniiru. Godina Arsii Bahaa magaalaa Asallaa aanaa Xiyoo keessatti Oppidoon walga'ii yaa'aa jechuun uummata dirqisiisaa jiraachuun himame. Mootummaa goolissituun kun uummata dirqiin yaasuuf yaaltus uummanni walga'ii wayyaanee irratti hin hirmaannu jechuun diddaa isaa agarsiisuu kan ibsan qeerroon bakkichaa sababa kanaan duulli hidhaa uummata irratti daran hammaachuu dubbatu. Oduu biraan humni federaalaa mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa keessa qubatee jiru barattoota moorichaa irratti yakka duguuggaa sanyummaa raawwachaa jiraachuu maddeen qeerroo moorichaa gabaasan. Mooraa kana keessatti humni tikaa moorichaa halkan barattoota nagaa mooricha keessa jiranitti doormii cabsuudhaan sakatta'insa seeraan alaa fi yakka dirqisiisanii gudeed jumlaan barattoota shamarranii irratti raawwachaa jiraachuu saaxilame. Akka maddeen moorichaa himanittis humni tikaa yeroo ammaan kana hojiin isaa idileen barattoota moorichaa keessa jiran hiraarsuu fi reebuu akkasumas halkan immoo doormii itti cabsuun ukkaamsuun dhabamsiisaa akka jiran qeerroon moorichaa himanii jiru. Diddaa gootawwan qeerroo yuunivarsiitii Wallaggaatiin ji'a kana keessa osoo walirraa hin citiin geggeeffamaa jiruun wal qabatee mootummaan faashistii wayyaanee rifaatuu fi muddama akkaan jabaa ta'e keessa seenuudhaan barattoota nagaa moorichaa keessa jiran ukkaamsuu akkuma itti fufetti jira jedhu qeerroon mooraa yuunivarsiitichaa. Ji'uma kana keessa mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa keessa badii tokko malee oromummaa isaanii qofaaf yakkamuudhaan barattoonni mooricha hedduun isaanii ukkaamfamanii akka jiran himamuun muddee 18 bara 2016 ganama keessaa naannoo sa'a 4:00 irratti barataa siivil injiinaringii waggaa arfaffaa kan ta'e Nugusee Tarreessaa dhalootaan godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo kan ta'e mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa butamuudhaan achi buuteen isaa dhabamee jiraachuun isaas gabaafameera. Barataan Nugusee mooricha keessatti osoo daree barnootaa keessa taa'ee barachaa jiru humna tikaa mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa weeraree jiruun gara alaatti gad waamamuudhaan gaafa barataan Nuguseen gadi ba'us
ukkaamsuudhaan konkolaataa Siree F keessa buusanii mooricha keessa akka dhabamsiisan hiriyoonni isaa gabaasan. Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis ukkaamfamuu barattoota kanaan wal qabates warraaqsi biyyoolessaa mooricha keessatti jabaachuun itti fufee jiraachuunis gabaafame. Hidhaa, ajjeechaa fi hiraarsi koomaand poostii wayyaaniin Oromiyaa keessatti gaggeeffamu ni babal'ate malee hin dhaabbanne. Keessumaa Arsii Lixaa, Harargee Lixaa, Shawaa Bahaaf Lixaa akkasumas Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa keessatti haalaan hammaachaa jiru jechuun jiraattonni naannichaa dubbatan. Haaluma kanaan Shawaa Bahaa Onoota Fantaallee fi Boositti keessatti sababa waraanni agaazii baay'inaan keessatti ajjeefamaniif xiyyeeffannaan addaa irra kaawwamuudhaan uummanni gaaga'ama hamaa keessa akka jirus ibsame. Ona Fantaallee keessa lakkoonsi nama hidhamee haalaan hedduu ta'uunis beekamee jira. Ona Boosat keessa magaalaa Olanciitii fi baadiyyaa keessaa kan beekame qofti namoonni 200 ol ta'an bakki buufaman hin baramin jira jedhu jiraattonni akka ibsanitti. Kana malees onuma kana keessa magaalaa Doonii jedhamtu keessa namoonni 45 fudhatamanii bakka isaan geeffaman hin beekamu jechuun maddeen keenya jiraattonni naannoo wabeeffachuun ifa godhaniiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee naannoo ishee keessatti humni maqaa koomaand poostii dawoo godhachuudhaan saamichaa fi hiraarsaa uummata magaalaa Naqqamtee irratti raawwachuu akkuma itti fufeetti jiraachuun gabaafame. Magaalaa kana keessatti hidhaa reebicha akkasumas ilmaan Oromoo sabboontota ta'an butanii ukkaamsuun amaleeffannaa mootummaa faasistii wayyaanee ta'ee akka jiru jiraattonni magaalaa Naqqamtee dubbatan. Caalmaatti immoo magaalaa kana keessatti humni federaalaa maqaa labsii hatattamaa da'oo godhachuudhaan socho'aa jiru. Uummata magaalaa Naqqamtee galgala daandii irra akka hin deemneef hiraarsaa fi reebicha jumlaan irratti raawwachaa akka jiru qeerroon leeqaa Naqqamtee himanii jiru. Mootummaa wayyaanee ammas gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa jiruuf akkuma amala isaa tuffii uummatichaaf qabu irraa ka'uudhaan deebiin uummata Oromoo hidhaa fi ajjeechaa akkasumas ukkaamsaa ta'ee jira. Kanaaf uummanni Oromoo akkuma amala isaa yeroo kamii caalaa dammaqinaan sirna kana irratti ka'uudhaan yeroon ofirraa geggeessuun amma ta'uu gootawwan qeerroo bilisummaa Oromoo leeqaa Naqqamtee dhaamsa lammummaa uummata Oromoof dhaaman. Walloo aanaa baateetti dargaggoonni sirna gaa'elaa raawwachuuf ba'an irratti humni federaalaa reebicha raawwachuu himame. Kanuma wal qabates dargaggoonni hedduun ukkaanfamuu jiraattonni himan. Oromummaa fi afaan Oromoo akka yakkaatti kan ilaalu mootummaan faasistii kun sababa sirba afaan Oromoo sirbaniif qofa sirboota warraaqsaa sirbitan maqaa jedhuun hidhamuun himamee jira. Kana malees mootummaan faasistii wayyaanee jiraattota aanaa baatee fi saboota biroo walitti buusuuf jecha shira xaxaa akka jirus himamee jira. Dhumarratti mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti diddaan uummataa maaster pilaadhinaa wal qabatee dho'uu waan jalqabeef muddama jabaa keessa seenuudhaan uummata Oromoo jumlaan ajjeesuu, hidhuu, hojii isaa idilee godhatee jiraachuun himame. Kunis warraaqsaa fi sochii uummata Oromoo ukkaamsuuf akka ta'e himuun fincila xumura garbummaa qeerroon jalqabe hanga bilisummaatti akka itti fuus qeerroon golee Oromiyaa mara keessa jiru waliif dhaamanii jiru. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana fakkaata. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Kababu gadaya galotu perulano ngeda engaran ko medaya galotu mafmekan ko gada finfinne naromte megale megaji rate mamaka figatu ya galotu garan ko bate enyulata kanaka kenya tokete enyulata kamirkasa maflate enyulata kanaka kenya tokete enyulata kamirkasa maflati Shawa kesa kanuti samamne kamilata kanurahin fudamne utu jiru jirani jirretane lafakenya alegada nalemne megakenya alegada nalemne afakenya alegada nalemne biyekenya alegada nalemne mirgakenya alegada nalemne alegada nalemne alegada nalemne
gamsatti kottu yaa qalooto shinshiniin siifita na waliin qarsoo baatee qalooto birbirsa goroode baruu kurmaatiin baanee magaalee baddaa'ee jarsaa deemna caffeetu lama wallee gamneeto caffee aannanii bona calcaleedhaan daalatti kaarina qabbannaadhaan daalatti itti kaarina calcaleedhaan daalatti kaarina qabbannaadhaan daalatti itti kaarina. Bangara si joda muame kan falmati tidak pola fame tulu heto dimtu ya kaloko ora finfinne bane karara darbine kaloko kullu ko kurma trefani rufa do bimbane magale chafe arara dagna lila dure mane dambeto finfinne gaddawa sena kinya dalotate labsina shoradina unde saatin bukifna sena kinya dalotate labsina shoradina unde saatin bukifna soya kaloto bakafuni rakasa lildela duren bane kaloto kulboti sidebisa yayi gullalle kotu magale bakasena yaadatu ole biya bulbula dameto Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'uu miidiyaaleen diina Oromoo ta'anillee osoo hin hafin gabaasaa oolu. Magaalaan tokko magaalaa guddaa biyya sanaati kan jedhamu garuu aadaa afaanii fi duudhaan abbaa biyyaa yoo keessatti agarsiifame qofa. Magaalaa guddittiin Oromiyaa har'a Finfinneedha jedhamu illee wareegama akkamiin akka ta'e Oromoon martiyyuu ni beeka. Mirga Oromoof dhaabbanna kan ofiin jettu TPLF akka kollee kan oliif gadi oofu OPDO'n illee garba Tigree ta'uu ifaan ifatti kan mul'ise waa'ee magaalaa guddittii Oromiyaa murteessuu dadhabuu ishee ture. Yeroo sanatti pirezidaantii Oromiyaa jedhamee kan waamamaa ture obbo Junaddin Saadoo magaalaa guddittiin Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti haa darbu yoo jedhamu maaliif illee osoo hin jedhin moofaasaa coratee gara Adaamaatti malee. Godaannisa hunda keenyaa kan ta'e barataan Oromoo Oromummaaf falmatee yuunivarsiitii Finfinnee irraa qofa barattoonni 300 ol ari'aman. Erga dhihee kan bari'uuf OPDO'n gaaga'ama hedduun booda magaalaa guddittiin Oromiyaa Finfinnee ta'uu beeksiste. Wanti nama ajaa'ibu garuu barattoonni sababa kanaaf hidhaman kan ammallee dararamaa jiran jiraachuu isaaniiti. Har'a magaalaa guddittii Oromiyaa eenyu yoo jettan hundumtuu wal saamee Finfinnee jechuu mala. Magaalaa guddittiin Oromiyaa kun garuu Oromoo xiqqeessuurraa duubatti jettee hin beektu. Finfinnee keessatti har'a eenyutu mirga qaba? Afaan ittiin baratamu kami? Gamoolee gurguddoon Finfinnee keessa jiran kan eenyuti? Magaalaan Finfinnee dhuguma kan Oromooti. Gaaffilee jedhan yoo gaafanne garuu deebiin isaanii nama qaanessa. Dhugumaan Finfinnee keessatti mirgi Oromoo kabajamee hin beeku. Afaan Oromoo afaan barnootaa osoo hin taane afaan mana hidhaa federaalaati. Oromoon har'as qe'ee isaarraa buqqa'ee halagaatu bakka buufamaa jira. Oromoon biyya isaa keessatti ergamtuu ta'ee galtuun akka abbaa biyyaatti itti bookkisa. Finfinneen biyya halagaaf taatee Oromoo ari'attu erga taatee bubbulteetti. Kan biraa haa hafuu akka damee barnoota tokkootti illee lakkaa'amee afaan Oromoo kan keessatti hin baratamne magaalaa guddittii keenya kana keessatti. Mootoliin Habashaa darbanis ta'ee jiran Finfinnee maqaa ishee qofa nuuf kennanii keessa ishee onsaniiru. Har'a magaalaan kun lafee barattoota Oromoo kumaaf kitilaan kitimuuf galata dhawwattee Ormaaf ililchiti.
Magaalaa guddoo keenya yoo jennee dhaadannes har'as maqaa Finfinnee guddisuutiin diinonni keenya Oromiyaa dhiphisuuf ifaaju. Finfinneen Oromiyaa hin urgooftu. Fooliin ishee akka magaalotaa fi baadiyyoolee Oromiyaa kaanii halaalaa nama hin waamu. Halagaatu keessa dhiichisa. Ormaaf bakka da'ooti. Oromoon garuu har'as itti baqata osoo hin taane keessaa baqata. Barreeffama afaan Oromoo magaalattii keessa barbaaduun akka nama ciimmaa qeerransaa barbaaduuti. Moggaasaaleen bakkootaa har'as maqaa garboonfataan itti baasee leellisamti. Goota akka Tufaa Munaafaa osoo qabduu siidaa diina Oromootu akka faajjiitti ol ka'ee mul'ata. Abbootiin qabeenya magaalattii irra jireessi qomoo biraati. Finfinneen magaalaa barattoonni Oromoo hedduun kutaa barnoota olaanoo irraa eebbifamanii keessatti hiree dhabanii hojii humnaa hojjechuun bulani. Finfinnee keessatti dhalli Oromoo dorgomee hojii argachuuf illee magaalaa waraqaa eenyummaa magaalattii gaafattudha. Barattoonni keenya biyya isaaniitti afaan halagaa waan wallaalaniif qofa kan hiree dhabanis Finfinnee keessatti. Bakki walitti qabama Oromoo Finfinnee keessatti Qaallittii, Qilixoo fi Maayikalaawwiidha. Lafti namni walga'ee huursee afaan Oromoo dubbatu mana hidhaa keessatti. Oromiyaa taatee kan Oromoof bakka hin qabnes Finfinneedha. Duudhaa fi aadaa seenaa Oromoo wanti calaqqisiisu darbee yoo jiraate malee arguun rakkisaadha. Bu'aan Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'uu maali? Wayyaaneen magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinneedha kan jettuuf Oromoon handhuura biyya isaa tole jedhee akka hin laanne waan beektuufi. Kunis sossobbii fi malee har'as Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa miti. Kanan jedheef Finfinnee keessatti afaan Oromoo afaan hojii miti, afaan barnootaas miti. Oromoon akka abbaa biyyaatti carraa homaa tokkollee Finfinnee irraa argatee hin beeku. Finfinneetti basha'ee, bashannanee, duroomee kan jiraatu ammayyuu saba biraati. Dargaggoonni Oromoo magaalaa sana keessa oliif gadi socho'uufis ta'e hojii humnaa hojjechuuf afaan alagaa beekuun dirqama. Anaaf Finfinneen ammayyuu Finfinnee ganamaa sana miti. Har'as magaalaa Oromummaa mulqituudha. Kun ammoo bu'aa gabrummaan irra kaa'ee akka ta'e beekamaadha. Habashoonni uummata naannoo sanaa of wallaalchisuuf waggoota dheeraaf dhama'anii afaan Oromaa seenaa halagaa itti fe'aniiru. Oromoota buqqisuun, barbadeessuun, magaalicharraa fageessuuf yaalaniiru. Xiinsammuun uummata keenyaa akka miidhamuuf hedduu ifaajaniiru. Namni keenya Oromummaa takka leeyya'uuf maqaatti jijjiiranii hedduu irratti hojjetaniiru. Malaan bishaan waadu akkuma jedhamu malaan Finfinnee dhuunfataniiru. Finfinnee har'a qeerroo fi qarreen, daa'imaa fi maanguddoon, hayyoonni hedduun falmataa jiran Finfinnee har'aaf osoo hin taane Finfinnee kaleessa turte bakka itti deebisuufi. Ilmaan Oromoo kan lubbuu isaanii osoo hin qusatin wareegaafii jiran magaalaa maqaa qofaan kan Oromoo taateef miti. Dhaloonni seenaa awwaalame boollaa baasee jiraachisee Finfinnee xuroofte dhiigaan qulqulleessee Finfinnee bakka barii ganamaa sanatti deebisuufi malee. Har'as Finfinneen handhuura keenya. Kanaafi halaala irra teenyee madaa ishee kan kulkulfannu, dhukkuba ishee dhukkubsannee ba'aa ishee baannee har'as kan falmannuuf. Finfinneen guutummaan guutuutti kan Oromoo ta'uuf Oromoon abbaa biyyaa ta'uun dirqama. Seenaa fi aadaan, duudhaa fi heerri Oromummaa kan keessaa calaqqisuu danda'u dhalli keenya afaan abbaa isheen barattee barsiisuu kan dandeessu Oromoon ulaagaan calalamee osoo gadi hin darbamin Finfinnee keessa jiraachuu kan danda'u yoo Oromoon bilisoomee abbaa biyyaa ta'e qofaadha. Mana abbaan manaarra jiru halagaan hin bulchu. Magaalaa Oromoo ta'uun dura Oromoo simachuuf Finfinnee leenjisuu qabna. Oromaa fi fira addaan foonee Finfinnee barsiisuuf jalqaba mirgi keenya kabajamee biyyi keenya ta'uu qaba. Walitti qabuun walitti qabuu hin ta'u akkuma jedhamu maqaan keenya taateef Finfinneen keenya hin jedhamtu. Ba'aa waggoota dheeraa Finfinnee irraa kaasuuf Oromoon bilisoomee Oromiyaan walaboomuun waan jalqabaati. Gaafa bilisoomne Finfinneen akka jabbii reef golaa baateetti burraaqxi. Gaafas Oromiyaa urgoofti. Oromoon yeroo sana biyya isaatti hiree argata. Afaan isaan baratee hojjeta. Barataan Oromoo har'a osoo dandeettii qabu halagaan mirgisaa sarbame golgaan haguugames tirikaan barbaadama. Finfinneen mirga argattee magaalaa Oromoo taati. Waaroon salphinaarraa ka'ee faajjii kabajaan ol kaati. Lafee fi
dhiigni ilmaan Oromoo manii gahee Finfinneen galata bartee afaan saaqatti. Gaafas galatoomaa ilmaan koo har'a of bareen of ta'e jettee lallabdi. Gaafas gaafa bilisoomni sana abjuun dhalootaa milkaa'ee imimmaan barootaa haqamee gammachuun ililfama ni dhiichisama. Gaafas guyyaa bilisummaa sana. Gara yaada koo goolabuutti yoon dhufu dhugumaan Finfinneen maqaa qofaan osoo hin taane gochaanis kan Oromoo fi Oromiyaa akka taatu kan barbaannu yoo ta'e osoo waliin harcaasin tokkummaan kaanee haa falmannu. Finfinneen gaafa nuti bilisoomne qofa keenya taati. Qabsoon keenya hamma bilisummaatti daranaaf niinu. Waaqni garaa gurraachaa biyya kan abbaa biyyaa haa taasisu. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati. Barreessituun barruu kanaa Jiituu Gadaati. Horaa bulaa. Gerar nan jira jolle, geraran gera jira, nami geraren kumne goda biya ko jirai. Natti soter no ya jolle, tatu dalani no, ilma pasta dur janna lakiri sin no. Takaraji koraja jolle, takam barajira, takam radidiksa, takkan radidiksa jolle, takabasa dinicha, mafanu kansandua, baba, takal masanyin kamne, akal masanyon nache. Takaraji koraja jolle, takal mafarajira, akamor tu garida. Ijole biya kotis gumacha kengerara, gumakonga tindama. Najemna gumacha jolle, junang gumagobati. Ya mama ko ya mete, tiade sudin katete, jadi mira gogori, tiada jolle korami, yaulmi ke geraru ya mama, tirapta mo nageta, jadi dinkaresa, Jarti nucha dagala, takamucha balbala, yarme gala kamadi, ansi gala kamadi amma, surrena nesanita, injita amma, injita yadaini, suluna nengala tendu yadaini. Balleessa ijoollee mujaaminaan balleessa jechina magadeedha biyya nama balleessa. Najjeesa muchaatoo yaafabbaa sunduu nama dhungaata jedhaban budaa ta'u sunduu nama tuffataa. Halkanii guyyaa deemnee ijoollee waraabessa fakkaanne Jalla fulanya jolle talbare safakane akakil bishanire jolle de bonnanne male akai minanire de lonnanne male gerar najiruka jolle geraran gerajira nami geraren komme goda biya gojrai. Joy.
beekani lubbuun janna billiqa lubbuun janna billiqa ijoollee gaafa duutu beekani obomboleetti baro obomboleetti baroos maalta wara kaasare kan sodaatanis du'aatti kan hin oolle sodu'aa kan hin oolle sodu'aa ijoollee maaltu janna raasare maaltu janna raasare maaltu janna raasare. Adeemanii tuttuquu yaa ijoollee miila abbaan barsiifate barsiifne miila koo bira gaanii deessu yaa ijoollee gara abbaan barsiifate barsiifne garaa koo sin barsiifne garaa koo. Mukarbaa muummee ture yaa ijoollee kan abbaan feete yaabdu ilma abbaan guyyee ture. Ilma abbaan guyyee ture ijoollee kan abbaan feete dhaantu ijeerraa mana faagee ijoollee bagambare kabaase ajjeesaan bara waaqii bagambare karaase. Baddeessaa lagalattu yaa ijoollee teenyu kutee balleesse ijoolleen hin geerartu. Nam guddaan dhaggeeffatu yaa ijoollee teenyutu mee balleesse eenyutu mee balleesse teenyutu mee balleesse. Geerarsan lammeeffadha yaa ijoollee biyya kooti sinnuuna dhaggeeffadha. Indaan koo korma malee yaa ijoollee siseen kan mataan sulula ilma abbaan natti malee seen kan jufuun bulaayi. Daguchaa mataa diimaa yaa ijoollee warri keenyaan qotanii warra qotate beeka. Gadee garaa fincaanii yaa ijoollee warri keenyaan nalchanii warra dhalchetu beeka warra dhalchetu beeka. Ijoollee biyya keenyaas hin bade jedhu hin bade jedhu eessaffaa kootan badaas kirtuun kireete malee dhibbuun miidhige malee. Daguchaa nyaateetanii yaa ijoollee biyya abbaa koo daguchaa nyaateetanii bifa ba'uu dadhabee nami daguchaa nyaatu yaa ijoollee takkamiin bifa ba'u waa guddaa yaadeetanii yaa ijoollee bira ga'uu dadhabee nami waan guddaa yaadu akkamiin bira ga'u. Lafa garaan kee yaadee bira gahinaan jedha manguddoon biyya kooti tanummaa weeddisa lafa yaade kan ga'uufi walgaan eebbisa. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa guyyaa har'aa asirratti goolabnaa. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf turaa. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.